السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو أبليوان كينيا بيا دنيا ترقمتنو بغانا غاتاتني بغانا وجراتن سنين جنة نس نغا كينيا الحمد لله أكم سنتين والكتان كنا egaan hordoftoonni koo kabajamoon guyyaa lama sadiif sinjalaa badeen jira xiqqoo jireenyumatu biijiine godhee waa'ee koorra waa'ee dhuma namaatu biijiine godhee naan isinirraa badee namoonni hedduuni waatsaappiidhaan ergaa garaagaraa naa keessanii jirtu namoonni danuun lakkoofsa qabdanu adaraa keessan obboleewwan koo yeroo waatsaappii na dubbiftanu isin qofan fakkeenyaaf Samiiraa kan jedhamtu yookiin Faatumaa kan jedhamtu qofa na dubbisa isinittiin fakkaatini obboleettii koo waatsaappiidhaan na dubbistee deebisiin hafee jiru dhiifaman si gaafadha sababni isaas nama tokko lamaa miti kan waatsaappiidhaan na dubbisu wallaahi namoota 100 yoo xiqqaate guyyaatti nama 100 oltu waatsaappiidhaan naa dhufaa oola gariin na dubbisaa gariin rakkoo adda addaa maallaqa nyaatamee dallaalii warri hawaalaa maallaqa nu nyaatee maal jettu ani immoo xiqqoo biizii ta'e tan malee jaalladhee miti kanan isinirraa bade yoo rabbi jedhe ammas hadda galgalarraa kaasee gara waatsaappiitti deebi'ee sagalee keessan dhaggeeffadhee deebisuu nan yaala isiniin jedha egaan dhimmoota tokko irratti fakkeenyaaf waa'ee Fatihaa Mujaahid irratti faa akkamitti jirti jettanii obboleewwan keenya bira dhaabattanis kan immoo du'aa kadhataafii jirtanus na gaafataa turtanii Fatihaa Mujaahid alhamdulillah rabbil aalamiin akka ergasiirraa wayyaa qabdii kaleessa viidiyoo xiqqoo tokko isinii gadhiiseen ture akka ergasiirra alhamdulillah gaarii jirti mee viidiyoo Fatihaa Mujaahid sana akkasitti jirtu ilaallee walitti deebina. ما شاء الله تبارك الله والله ربي يرتسيها جبيسو egaan daawwattoota koo akkuma isin argitanii alhamdulillah akka gaarii jirti bareedduu jirti salaata siillee galtee rabbii siillee du'aa kadhataa jirti silas wanni karaa rabbiitiin jalqabee namatti tola bareedaadha xumurri isaa bareeda rabbiin dagannee ofii keenya rabbiin dagannee rabbiin komachuun hin ta'u eenyunu rabbitti deebi'ee inni fayyaa qabus inni fayyaa hin qabnes utuu rabbitti deebi'ee rabbiin kadhate wanni inni irraa dhabu hin jiru Fatihaan akka ergasiirra baay'ee fooyyee qabdi alhamdulillah rabbil aalamiin yoo rabbi jedhe miidiyaatti akkasiin hin deebine barbaadaa jira ittis himeera Fatihaan dhugaa rabbii dubbachuudhaaf an akka kootitti kan isin bareechitee nagaa taatu ummata miidiyaa kanarraa fagaatte ummanni miidiyaa fayyaayyuu maraacha dhugaan sin itti maan ummanni miidiyaa irra jiru kuni fayyaayyuu maraacha gadi ta'ee fi ummata miidiyaa jala dabuun barbaachisaa ta'e argameera kanaaf anni akka ergasii viidiyoo si waraabee isiniin finne yoo rabbi jedhe akka carraa ta'ee bareechitee wayyooftee viidiyoo tokko kan xumuraatiif gara kootiin isinii fidee dhufeetanii akkasinitti jirtu isin hubachiisa kanarratti immoo dhugaa rabbii dubbachuudhaaf namni tokko gadi ba'ee hawaasa gargaaruudhaaf obbolaa isaa gargaaruudhaaf lammii isaa gargaaruudhaaf nama gargaaruudhaaf mana keessaa dubartii jabaa mana keessaa qabaachuu qaba yeroo akkana isiniin jedhu ragaadhaa wajjin malee callisee miti yookiin haala manaa koo jajuu barbaade miti haati manaa kootii Samiiraa Jamaal akkuma beekamu wallaahi halkanii guyyaana wajjin dhamaatee yeroo isiin gadi boodhaa jettu yeroo isiin maal jettu yeroo isiin of wallaaltu keessa bira buluudhaan taraa jechuudha achi afannee saaloonii bakka Fatihaan ciiftu bira bulaa turre jechuudha amma haddaa dirasii cinqii guddaa keessa turre warri yeroo jiran warri dhufanii arganiiru ija jaraatiin arganiiru waan nu ta'a turre alhamdulillah ammoo wanni darbe kaasuun hin barbaachisu kanaaf wallaahi hedduun Samiiraa galateeffadhaa isinis du'aa kadhadhaa fi maaliif namni tokko yeroo dhukkubfatu keessa nama qabaachuu qaba akkuma isin beektan obboleettiin keenya Fatihaan immoo wanni isiin Afrikaa qabdu hin jiru namni isiin Afrikaa qabdus ta'e wanni isiin Afrikaa qabdus hin jiru alhamdulillah garuu akkuma ta'etti immoo dandamannee utuu walitti mufatiin utuu walitti salacha'in hadha geenye jirra
egaa waa'ee fatihaatiin qabee wannan isinitti barbaadu obboleewwan koo adaraa keessan yoo danda'ame shamarran dhiifamaa wajjiniini miidiyaarra bahuu kanarraa of qusadha. Islaamas ta'e kiristaana amantii barbaaddan hordofi miidiyaarra baatanii yaani bakka jira miti akka barbaadan dubbachuu callistanii sirbuu maal jechuu tiktookii irra utaaluu maal kanarraa otoo of eeggattanii baay'ee filatamaadha. Maaliif zamanni akhiru zamaanirra zamanni xumuraa jira kanas callimnee silaa sa'aatii rabbiin abbannee rabbii keenya galateeffachuu qabnu keessa ol baanee argaa jirtu ijoollee lammiileen keenya Saudi Arabiyaatti hadha waggaa lamaaf mana hidhaa keessatti waan jirataa jiran argaa jirtu. Sa'aatiin kun jaraaf du'aa barbaachisa. Akkasumas lammiileen keenya Suudaanii keessatti illee inuma callimne kan Saudi Arabiyaa caalaadhaaf iyyuu callimne malee Suudaanii keessatti illee rakkoo hamaa keessummeessaa jiru. Akkasumas Liibiyaa keessatti peejiin koo Liibiyaa ture argitaniittu Liibiyaarraa peejii kootiin isinii darbaa ture rakkoo hamaa keessa jiru. Bakka adda addaatti lammiileen keenya rakkoo hamaa keessa jiru. Yaa Rabbi jara qaqqabii jedhaa du'aa kadhataa amma danda'amen jechuudha. Akkasitti deemuutu gaariidha. Darbee gaa rakkoon hedduun mul'ataa jira. Akkasuma obboleewwan keenya kan Liibiyaa keessatti qabamanii dararaa hamaa keessa jirantu jiru. Wanni hin taane hin jiru. Waada nuun irratti ta'aa jira. Alhamdulillah jechuun immoo waan namarra ga'u irra alhamdulillah jechuun barbaachisaadha. Kanaaf obboleewwan keenya bakkuma jirrutti du'aa walii fagoonu haalli fatihaan keessa jirtu haala gaariidha. Alhamdulillah rabbil alamin isiniin jedha. Mee Samiiraan immoo waan jettu yoo qabaatte daqiiqaa tokko gaafadheetanii Samiiraan maal dabalta? Salaamtaa jedhiitii bulaa keetiin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaadha. Nagaa keenya alhamdulillah. Waa'ee fatihaan alhamdulillah amma bareeda jirti. Wallaahi amanuuyyuu namansiisu. Fayyitee dhumayyuu yaani bareedduu jirti jechuun keenya ana mataa kootan namansiisu akkisiin keessa turte. Garuu amma alhamdulillah bareedduu jirti galatoomaa warri gaafataa turtan warri cinqamaa fi turtan. Galatoomaa ulfaadhaa galanni keessan guddaadha. Warri du'aa kadhataa fi turtanis du'aan keessan qeebalamee jira. Isin immoo rabbi isinin dhukkubsini rabbi fayyaa keessan isinin qabinin jedha. Ammas du'aa kadhadhaa fi akkuma rabbi waan hundarra akka rabbi miidiyaa jibbisiisu waan hundarra akkuma rabbi miidiyaa jibbisiisee sammuu sitti deebitee of taatee jiraattu du'aa kadhadhaa fi isinin jedha. Kana malee waan an jedhuun qabu galatoomaa ulfaadhaa nuufis akkasuma du'aa nuu kadhadhaa. Egaa ilmi namaa haajaa dhabee hin jiru. Samiiraa keenya galatoomii ilmi namaa haajaa dhabee hin jiru. Isinis haajaa qabdi waan ta'eef du'aa kadhadhaa fi anis akkasuma haajaan keenya walumatti du'aa nuu kadhadhaa du'aa keessaniin nu dagatinaa. Ammas immoo wannan isinii dhaamu akkuma isin jettee fatihaan miidiyaa jibbuu qabdi. Miidiyaa kana immoo akkasiin jibbitu kan godhu nuyi waliin taane akkasiin jibbitu gochuu danda'u qabna. Maaliif kanas bakka miidiyaan hin barbaachisu dhiibbaa guddaa irratti uumeera isiin hin beektu malee dhiibbaa guddaa irratti uumeera miidiyaan. Kanaaf akkasiin miidiyaa baqattu inshaallah walumaan taasifna akkasiin jibbitu gorsinee walumaan taasifna isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa karaa deemaa jirra. Yeroo gaarii naa qabaadhaa walitti deebineerraa warri yuutuubiis warri kaanis obboleewwan keenya Saudi Arabiyaatiifis sagalee ta'uudhaaf carraa arganneerra walitti deebineerraa. Inshaallah kana keessan biizii ta'e isin jalaa bade warri waatsaappii dhiifamaa isiniifan deebisaa. Yeroo immoo waa naa keessan ergaa naa keessanuu gabaabsaa naa kaa deeqaa 8 deeqaa 10 deeqaan tokko gahaadha kanas ergaa keessan gabaabsaa naa kaati waan jiru waliin furataa akkuma ergasitti wal gargaaraa deemnan isiniin jedha. Hunduma keessan rabbiif jecha isin jaalladhaa. Galatoomaa ulfaadhaa yeroo gaarii naa qabaadhaa.